obboleettiin magartuu kilooriksii dhugdee of ajjeesuuf jechuudha. Lubbuu ishee irratti tarkaanfii fudhatte. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Of ajjeesuun kun biyya keessas biyya alaas jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa faarfattuu magartuu namni wallaale hin jiru. Ani miidiyuma irratti ishee beeka. Gorsa isheen nama gorsituu fi bakka akkaataa isheen gorsa isheen nama gorsitu baay'ee kan nama jajjabeessu jechuudha. Rakkinoota hedduu nama darbee namni kun baay'ee tokko nama egaa wanti godhamu hin jiru. Magartuun kun obboleettii ishee quxisuu ofaa jijjiirtuu haa hojjettu jettee gara ofiitti fudhattee jechuudha biyya Yordaanitti. Gaafa fudhattu obboleettii ishee kana bakka bu'eedhaan bakka buutee kan fudhattee jechuudha. Obboleettii ishee kun immoo egaa jireenyi biyya ormaa kun hin ulfaata. Obsa dhabdee bakka haalli hundumtuu itti ulfaannaan kilooriksii dhugdee lubbuu ishee irratti tarkaanfii fudhattee jechuudha sababii obsa dhabdeef. Obboleettiin kun jechuudha. Haa ta'u malee lubbuun illee oolteetti mana yaalaa jirraa miiccisiisaa jirra garaacha ishee qoricha san keessaa jette. Baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif biyya ofiitti yoo du'an reenfa ofiillee akka gaariitti awwaalataa jechuudha maatiin. Garuu biyya ormaa kana keessatti gaafa du'an waa baay'eedha miidhassa. Kanaafuu magartuun kun obboleettii ishee kana bakka buutee waan fudhattee ofitti fuutee haa hojjettu jettee fi bakka bu'aadhaan waan fuutee fi anatti hidhaa waggaa 4 natti murteeffama sababii bakka bu'ee ishee fidee fi kan itti gaafatamu anadha akka seera biyya Yordaanitti jette. Kanaafuu hidhaa waggaa 4 natti murteeffama jette. Dhugaa dubbachuuf gaafa imimmaan ishee ija ishee irraa imimmaan roobsitu baay'ee tokko natti dhaga'ame maaliif namaaf oolte bakka haa hojjettu haa jijjiiramtu jettee bakka buutee fuutee jechuudha obboleettii kana. Gaafa obboleettiin kun immoo haalli mijachuu fi diduu ulfaatu lubbuu ishee balleessuuf yaalii gootee isa booda obboleettii ishee kanatti itti gaafatamaa jechuudha bakka buutee fidde waan ta'eef. Kanaafuu waaqayyollee ishee haa baasu. Dhugaa dubbachuu waaqayyo ishee dhafaa salphisu. Ishee qoricha dhugde immoo waaqayyo haa fayyisu waan jennu hin qabnu. Biyya ormaa gaafa biyya ta'anii ilaalan waanuma gaarii fakkaata. Garuu biyya ormaa beela qaba, dadhabbii hedduu qaba, miindaa dhoowwatamuun jira, rakkina garaagaraa, chaalenjii garaagaraatu jira jechuudha. Ifannaa haadha ormaa hundumaa danda'aniitu otuma dadhabanii boruu har'a yoo dukkanaa'e boruu kootu naa ifaa jedhanii obsanii hojjechuudha malee biyya ormaa ulfaataadha. Kanaafuu biyya ormaa rakkina qaba. Boruu ofii yookaan immoo fuula fuulduratti ifa laalanii hojjechuudha malee jabaatanii otuma beela'anii otuma dadhabanii abdii kutachuun gaarummaa hin qabu. Lubbuu ofii immoo balleessuun yookaan lubbuu ofii irratti murtoo fudhachuun gaarummaa hin qabu. Kanaaf obboloota koo ammas ni danda'ame obsuun dhuguma barbaachisaadha. Lubbuu ofii guyyaa waan inni jedheyyuu hin ba'a lubbuun. Duuti guyyaa isaa eegeeyyuu hin dhufa. Maaliif namni kamuu namni dhaabbatee hafu hin jiru. Garuu immoo isa ofirratti obsa dhabanii murtoo fudhatan kana gaarummaa hin qabu. Guyyuma isaatti iyyuu deemee hin dhufa waan ta'eef duuti jechuudha. Kanaafuu ariifattanii abdii kuttanii bakka naan darbuu jettanii daftanii abdiin kutiina. Namni lafa kanarratti rakkina hin dabarsine hin jiru. Otuma beela'anii, otuma dadhabanii, otuma arrabsamanii, otuma dukkanaa'u didanii fuulduratti deemuudha malee jireenyi biyya ormaa eessumattuu hin cimaa jechuudha. Kanaafuu gaafa biyya ta'anii ilaalanii waanuma haala mijataa keessa namni jiru namatti fakkaata. Garuu dadhabbii hedduu keessa darbaniitu of jijjiiru jechuudha. Kanaafuu biyya ormaatti lubbuu ofii balleessuun gaarummaa hin qabu. Bakka kamittuu lubbuu ofii balleessuun gaarummaa hin qabu jechuudha. Obsuudha bakka. Amantaa qabaniin immoo waaqa kadhachuudha malee lubbuu ofii balleessuun nama bira jiru sanas miidhuudha ofiis of miidhuudha jechuudha. Kanaafuu obboleettiin kun hidhaa waggaa 4 natti murteeffamaa jette waaqayyo isheedhaaf haa salphisu. Akka amantaa keessanitti immoo waaqayyoon kadhadhaa fi dhugaa dubbachuuf
Obboleettiin kun nama rakkoo gurguddaa dabarsitedha yeroo ishiin dubbattu. Nama rakkina hedduu dabarsitedha. Ijoollummaa ishiitii kaastee nama hedduu rakkina hedduu dabarsitedha. Kunoo amma immoo nama gara laafettii namaaf ooluuf obboleettii ofitti fudhatte lamaan keenya of jijjiirra jedhanii mana ormaa keessatti otoo rakkatanii beela'anii har'a immoo kun irra ga'e jechuudha. Kanaafuu amantii qabnuun Waaqayyoon haa kadhannuufi. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf obboloota koo lafa kamittuu daftanii abdii hin kutatina. Har'i yoo dukkanaa'e boru ifuu jira. Har'i yoo dukkanaa'e boru nuuf bari'uuf jira waan ta'eef jabaadhaa hojjedhaa malee jabaadhaa Waaqa keessan akka amantii keessanitti kadhadhaa malee lubbuu keessan hin balleessinaa. Maaliif jennaan guyyaa isaattuun dhufa duuti. Kanaafuu obboleettii kanaa Waaqayyoon haa kadhannuufi viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.